Marina mootummaa fi waboo gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti hanga ammaatti maal beekna? Marina mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa jiru haala gaariin deemaa jiraachuun barame. Marii torban darbe irraa kaasee bakka qondaaltonni waraana olaanoo gama lamaan irratti argamanitti gaggeeffamaa tureera. Haa ta'u malee kaleessa irraa kaasee hamma aangawoonni mootummaa olaanoo lama marii kana irratti mirkaneessaniiru. Aangawoonni kunneenis gorsa nageenya bilisummaa ministeera muummee Abiy Ahmed kan ta'an Ambaasaadar Reediwaan Huseen, ministeera Geediyoon Timootiyoos ta'uun barameera. Aangawoonni kanneen marii kana irratti argamanis maricha haala gaariin deemaa jiraachuuf agarsiistuu ta'uu keessaa beektonni dubbachaa jiru. Aangawoonni kanneen marii nagaa waggaa darbe mootummaa federaalaa fi TPLF Pretooriyaatti gaggeessan irratti mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO waboo ibsa gabaabaa marii kana ilaalchisuun baaseen furmaata siyaasa karaa nagaa hawwii saba keenyaa fi kabaja jaalala keenya wareegaman dhugoomsuu yoomiyyuu ni dhimmina jechuun ABO marii nagaa kun akkuma xumurame waan irra gahame ni ibsana jedheera. ABO'n ibsa baasee kanaan jilisa ajajaa olaanaa Marroo Dirribaa fi itti aanaa isaa Gammachuu Abbooyyeen durfamuun marii nagaatiin Taanzaaniyaatti imala mirkaneessuun aangawoonni kanneen wayita marii kanaaf Oromiyaa adda waraana irraa gara bakka mariin itti geeffamu deeman yeroo isaatti beeksisuun barbaachisaa ta'us nagaan dabarsuuf jecha yeroo isaatti hin himamne jedheera. Gama waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookiin Marroo Dirribaa dabalatee ajajoonni waraana olaanoo shanitu marii kana irratti hirmaachaa jiru. Qondaaltonni waraana kunneen alattis namoonni gama dippiloomaasiin bakka bu'uun lama walumaa galatti namoonni 7 waboo bakka bu'uudhaan maricha yoo hirmaatan gama mootummaa Itoophiyaatiinis qondaaltota waraana buleeyyii dabalatee aangawoonni 7 hirmaataa jiraachuun barameera. Aangawoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa alatti mootummaa naannoo Oromiyaa irraas namoonni 2 marii nagaa kana irratti hirmaataa jiraachuun barame. Ammatti sadarkaa marii kun irratti argamu abdachiisaadha jedhu. Marii marsaa tokkoffaa mootummaa fi waboo gidduutti ji'a 6 dura achuma Taanzaaniyaa odola Zanzibaaritti gaggeeffame irratti biyyoota amma gahee jaarsummaa taphataa jiran keessaa Ameerikaan sadarkaa miilanaatiin hirmaannaa olaanaa taasisaa akka hin turre kan yaadatan tibbana garuu dhimma marii nagaa kana kan cimsanii qaban fakkaatu jedhan. Marii miilanaa kun haala amma itti jiruun yoo itti fufe yeroo dhiyoo keessatti waliigalteen mallatteeffamuu akka danda'ullee abdiin qaban maddeen kunneen BBC'f mirkaneessaniiru.